asgeenye hangafni keenya pirezidantiin keenya obbo Lammaa Magarsaa nagura osoo dubbatiin dubbatu jechuudhaan kompiitaraan bara Oromoo First bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa turedha. Har'a waldaansoo san injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu kiyya mirkaneessuu waan hin barbaaduuf taankii kiyya kana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidantii keenyatti dabarsee kan nun barbaada. Ethiopian activist icon, political analyst, director of Oromia Media Network, Jawar Mohammed, to make his speech. Director Oromia Media Network, Jawar Mohammed, erga dabarsaniin booda achumaan keessummaa kabajaa sagantaa kanaa gara waltajjiitti nu afeeru waliin turre ammas. Kerro! Karre! Kerro! Asgeenye! Ilmaan Oromoo torban dabree hogganoonni keenya magaalaa ani itti maaddeeffadhee isin tumsaa ture yeroo dhufanitti muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed galatanatti kannatan qotusullee osoo hin ta'ee jiru xiqqoo qaamaan waan irra yabbuu ta'eef dursa waan naa kennaniif ani immoo har'a hangafni keenya pirezidantiin keenya obbo Lammaa Magarsaa nagura osoo dubbatiin dubbatu jechuudhaan idaa Abiy Ahmed na bira kaayate isaatti dabarsuun barbaada. Pirezidanti Lammaa Magarsaa eega waliin dhaggeeffanne boodan walitti deebi'a. Pirezidanti Lammaa gamana nu dhiyaadhu. ulfaadhaa fayyaataa ilmaan Oromoo keessummoon xinnaa guddaan ayyaana seena qabeessa kana irratti argamtan hundi keessan baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada. Oromoo qabsoo saba keessaniif jecha biyya keessanii baatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa turtan baga guyyaa har'aa biyya abbaa keessanitti deebitan jechuun hin barbaada. Akkasumas Jawar Directora OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo qabsaa'aa Oromoo isin fuulduratti ganaa baay'ee daballa. Jawar Mohammediif hunda ol hunda caalaa
jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Akkasumas OMN'n qabsaa saba Oromooti, miidiyaa qofa miti. Kanaaf qabsoo saba Oromoo keessatti hirmaatee gumaacha guddaa taasisaa ture waan ta'eef kanarraan geenyu kana keessatti gumaacha inni taasiseef carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Akkasumas raayyaa qabsoo Oromoo kan taatan qeerroon Oromoo, qabsaa'onni Oromoo guutuun qabsoo saba keessaniif taasistanii barii har'aa kana arguu keenyaaf warri gumaachitan hundaa galata qabdu waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga gammaddan, baga gammanne jechuun barbaada. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hojii guddaa hojjetaa turee jira. Har'a immoo injifannoo sabni keenya argate, ifa sabni keenya argate irruma caalaa ifni har'a argame kun akka hin dukkanoofne, akka hin dhaamne gochuudhaaf saba keenya gara bilisummaa olaanaatti, gara badhaadhinaatti geessuudhaaf miidiyaalee Oromiyaa fi miidiyaalee kaan waliin nutti ida'amee har'arraa eegalee qabsoo biyya keessaa nu waliin eegaluudhaaf nutti makamee jira waan ta'eef baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan gara fuula duraattis akkuma kaleessa waliin calqabne karaa waliin imaluu eegalle galmaan gahuudhaaf waliin akka hojjennu ammas abdii guddaa, abdii guutuun qaba. Kanatti aansuudhaan carraa kanatti gargaarame keessumaa qeerroof qarreen Oromoo raayyaa saba keessanii taatanii, raayyaa qabsoo Oromoo taatanii bilisummaa kanaan, ifa kanaan, barii kanaan akka qaqqabnu, akki sabi keenya qaqqabu gumaacha guddaa taasisaa turtanii jirtu. Taasisaa turree jirra. Injifannoo argachuun waan guddaa tokko. Sababiin isaas injifannoon kun, bu'aan kun akka salphaatti kan dhufe osoo hin ta'in wareegama qaalii lubbuu ilmaan Oromootiin kan dhufe waan ta'eef injifannoo argachuun, olitti injifannoo bulfachuun, injifannoo kunuunfachuun, injifannoo gabbifachuun qabsoo guddaa gaafata. Kanaafiyyuu qeerroon raayyaa saba Oromoo dhaamsi guddaan har'a isinii dhaamu kalees gabrummaa jibbuudhaan nuti cancala nutti liugamamee ture afaan keenya keessaa baasuudhaaf diddaadhaan bara hamba kana keessatti mormii gaggeessaa turree jirra. Mormiidhaan deemaa dhufnee sadarkaa kanarra geenyee jirra. Mormiin keenyas firii bu'aa argamsiisee jira. Kun tooftaa qabsoo kaleessa qabannee deemne sadarkaa kanaan kan nu ga'e waan ta'eef kan dagatamu miti. Qabsoon dhalootaa dhalootatti darba itti fufa. Dhuman qabu waan ta'eef qabsoon immoo tooftaa fi mala adda addaa dhaammasa kamuutu irra jiraata waan ta'eef kalees mormiidhaan as geenye yoo ta'e illee mormiin keenya, qabsoon mormii keenya bu'aa kan nu argamsiise yoo ta'e illee hammaan boodarraa eegallee qabsoon keenya kan ta'uu qabu mormii qofa osoo hin ta'in Oromiyaa ijaaruu, Oromiyaa guddisuu, Oromiyaa bisoomsuun ergama keenya guddaa ta'utu irra jiraata.
Kanaafiyyuu xobbeen Oromoo qeerroon Oromoo meeqa lubbuutti kafalanii jiru yeroo hunda isaa yaadanna. Itti dafqitanii itti dhamaatanii itti rakkannee jirra waan ta'eef akka duuba nu jalaa hin deebine xiyyeeffannee hojjechuun dirqama keenya isa guddaadha. Lammaffaa dhaamsi koonni lammaffaa mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabni mootummaa kana hoogganu waggaa lamaan har'aa laftiif samiin nutti dukkanaa'ee Oromiyaan imimmaaniin Oromiyaan imimmaaniif dhiigaan yeroo faalamte sana keessatti warra nu bari'aa jiru jennee waadaa walii galle waadaan keenya lafan buune dhugumaan warra nutti dukkanaa'aa jiru toon ta'in warra nu ifaa jiru warra barii barraaqatti ba'aa jiru warrallee olaalle. Kanaaf siyaasa biyya keenyaa keessatti siyaasni biyya keenyaa summii ta'e ilmaan Oromoo qabsaa'ota Oromoo hedduu nyaatee jira, gatii kaffalchiisee jira. Nuti ilmaan Oromoo seenaa siyaasaa aadaa siyaasa biyya keenyaa geeddaruun nurra jiraata jennee ummata keenyaaf akkuma waadaa galle hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa Oromoo bittinnaa'ee fi Oromoo faca'e walitti qabuun dirqama keenya jennee akkuma waadaa galle walitti qabaa jirra. Saba Oromoo qofa toon ta'in jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hunda hayyoota Oromoo hunda walitti qabaa jirra, tokkoomsaa jirra. Abadan ammaan booda siyaasni ilmaan Oromoo gidduutti summii ta'e nun nyaatu, walin nyaannu, walin balleessinu. Abadan biyya keenya keessatti siyaasni summii ta'e biyya keenya keessatti nuti qabsaa'onni ilmaan Oromoo qaroon har'a jirru siyaasa aadaadhaan hin gaggeessinu, siyaasa duubatti afaan gaggeessinu, akka biyyoota ammayyoomanii nus ammayyoomne. Sababiin isaas qabsoo saba Oromoo cimsuu irratti, qabsoo saba Oromoo aangeessuu irratti karaa tarsiimaa ta'een qabsoo saba Oromoo fulla'aa taasisuu irratti tokkoof tokko taanee hojjechuun dirqama keenya. Yoo kana ta'uu baate ummanni Oromoo miliyoona 40 miliyoona 50 Oromoo miliyoona 50 ta'uun Oromoo hoogganuudhaaf paartii siyaasaa 50 qabaachuun nurra hin jiraatu. Sababiin isaas Oromootu miliyoona 50 malee saba tokko Oromoodhanis waan ta'eef gar tokkotti dhufnee humna cimaa bu'uura ta'u wal gargaaree qabsoo kana utubee ammaan booda bilisummaan arganne duubatti akka hin deebine taasisne hojjechuunii fi waan hojjennu hundaarratti itti gaafatamummaa olaanaaf of eeggannoo guddaadhaan hojjechuun dirqama keenyatti. Sababiin isaas har'a walitti qabamuun keenya injifannoo tokko ta'e illee haalli keessa jirru nu hubachuu dadhabne adda facaan adda baane yoo taane sagal taatee baddee saglanuu wal badde akkan taane kana bishinaan hubachuun dirqama hooggantoota siyaasa Oromooti jedhee tan yaada. Sababiin isaas maaliif waa'ee tokkummaa hawwina? Maaliif waa'ee tokkummaa lallabna? Rakkoon keenya guddaan, dhukkubni keenya guddaan, summii guddaan
gabrummaadhaaf nu saaxile isa waan ta'eedhaafi har haqa dhugaa jirtu ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo waan nu hubachuu qabnu diinonni keenya halagaan kan nu dhahaa ture kan nu waraanaa ture harka isaatiin miti harka keenyaan deebisee numaan deebisee nu dhahaa ture. Abadan ammaan booda harka keenyaan deebisnee of hin dhoofnu. Kanaaf iyyuu ummanni keenya tokkoomee filannoo yaadaa qabaatee gara dimokiraasiitti cehee qabsoon keenya abbaa hirrummaa diinagdee saba kanaaf fiduudhaaf waan ta'eef sun akka inni dhugoomuu danda'u gara sanatti cehuudhaaf hundi keenya wal gargaarree waliin hojjechuun murteessaadha barbaachisaadha har'a nuuf. Kanaaf iyyuu kaleessa gamaa gamana dhaabbannee baay'ee wal faarsaa turree jirra wal arrabsaa turree waan jedhan bareedu waan ta'eef har'a waliin gaarreeffan nuti doofa miti nuti jaamaa miti nuti wallaalaa miti warra nu galeeru warra waa hunda beeknu kana ni dhama'aa jiru saba Oromoofi kan Jawaar dhama'aa jiru saba Oromoofi kana baruun dirqama kana baruun hayyummaadha kana beekuun qaroomina kanaan qabsoo keenya karaa tarsiimaa ta'een wal gargaarree wal deeggarree dargaggoonni Oromoo nuti fuuldura keessan jirru obboleessa keenya Jawaar dabalatee kaan dabalannee qabsoon ummata keenya duraan dursinee qabsoon tokkummaan saba Oromoo ija godhachuu jalqabde kun akka isheen hin dhaamne waardiyyaa taanee dhaabbannee eeguu. Lammaffaa qabsoon keenya qabsoo torban tokko qabsoo ji'a tokko cidha yeroo tokko miti karaa dheeraa qabna karaa kanarratti gufannee dadhabnee akka hin dhaabbanne bishinaan wal hubannaadhaan beekumsaan wal gargaarree tarsiimoo cimaa qabannee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef qeerroon Oromoo hundi keenya dargaggoonni Oromoo hundi keenya qabsaa'onni Oromoo walumaa gala raayyaan qabsoo Oromoo keessa jirru hundi keenya wal qabannee wal dhaggeeffachaa wal hubachaa bishinaan qabsoo asiin geenye kana fuulduratti fuunee adeemnu jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a. Hayyee kun jaalakee isa qabsooti. Kompiitaraan bara Oromoo First bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa turedha. Har'a waldaansoo san injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu kiyya mirkaneessuu waan hin barbaaduuf taankii kiyya kana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidantii keenyatti dabarsee kan nun barbaada. Akka inni na waakkanne immoo abbaan gadaa dhufee narraa fuudhee akka kan nuti gaafadha. Abbaa gadaa bayyanaa hootti. Tanki arara.